أبغى نبدأ فوق خلاص إذا كان مو أبدي تكنات جالس أبدي تكنات إذا أما إني ردي بيدي فما قافتنا قلت دي فما قافتنا من أصل دي جانا قبيه كده أنت رانتي ومتى بلا دي فما قافتو كبا دي فمي عليه سر دامت يجار سال يا ده اليوم من سر توبت نبدل tokkoffaa qabeenyi gadaa soratansi nama diiguu deema oromo diiguu deema kajetti maqaballeessi yookaan abadan sirri dhaqun kuni maqaballeessi na biratti itti malageefan kuni maqaballeessidha oromo fayyadaa jira oromo bira kutee amaarallee chaalenjiin kan namteef fakkeenyaaf gaafa ijoolleen amaara keessa mu'aas ilma harargeetiif amaarri chaalenjii kan naatu na dhageeffatu calluma jii na dhageeffatu amaarri deengadda asliidhaaf chaalenjii kanne mu'aasiif chaalenjii kanne ijoollee teenya akka naasira alootii chaalenjii kanne namni sun nama amaaraati chaalenjii haazas chaalenjii nama walqixxummaa oromoo walqixxummaa Itoophiyaati akka Itoophiyaati namni tokko qabeenya gaafa fidate akka Itoophiyaa beekamuu barbaada akka Itoophiyaatti chaalenjii kana godhee jira godhe asliidhaaf chaalenjii kanne lammaffaa gurbaa amaaraatiif chaalenjii kanne si dhageessisuu hin danda'a gadaa restooraantii namni jedhamu nama amaaraaf chaalenjii kanne dhageeffadhu Ustaz ibsaallee chaalenjii akkasii kenneef nama ustazaati ustazni gandan qabu nama sheekhaati ulamaadha ulamaan gandan qabdu ulamaa akka islaamatti yaaman dhageeffadhu miqiyyoo shanee jettu tahaayiroo jirtu tana chaalenjii kenneef jirtu miqiyyoon tun arsiidha ilmaan arsii guddise moo adeero dhalattuu shawaati jaartii arsiiti ilmaan arsii guddise ijarsa yaada dhageeffadhu amma dhageeffadhu ayya achuma naarabi ilmaan arsii haa guddisu anamma akka hijjetti akka jaalibsatti akka uummannilee na hubatutti gurbaan kun qabeenya isaatiin bakka fedhe sappoorti godhu mirga guutuu qaba nuti hogganuu hin dandeenyu nuti ajajuu hin dandeenyu. Thank you. Akkuma keenya kalee dhageeffadhu akkuma keenya kalee intala teenya nu biratti sappoorti godhee baasetti kabiraa kanuun gargaarinitti innillee kasaa gargaaruu danda'uu qaba. Amma walii galanaa beektaa qabxii bareedaa amma qabdi. Amma naa kan nuuf ta'a. Fitattee Habibi bravo. Obsi gaa siin kan nu obsi. Bravo fitat. Siin kan nu obsi. Dhageeffadhu siin kan nu obsi. Awwaala manurraa baase kaa piliis nurra bahin agendaa argirra maal taatee abbalisa fa'i. Nurraa geessi kaa maal taate awwa geemmu ta'e mutti yaa saltu baasi nurraa baase kaa. Oromoo waan isiin adda baafadhu mee. Boorraa baase kaa nu jeekin maal taate sa. Baasuun dandeenyu wallahi baasuun dandeenyu biraa baanee walitti deebine. Bayi deebi'aati bayi natti argaadatti bayi yaada isaa saltu magaalaa qabde duraan bayi kun yalla baate okay dafi gaa dalagaa qabna qabdi bareedu kanaafuu akka keenya kalee intala teenya sappoorti gurbatti isaanillee dandeenya sappoortituu danda'u dhaggeeffadhu abbootiin qabeenyaa bakka jirtu mararraa laal abbootiin qabeenyaa bakka jirtu mararraa dura gandasii sappoorti godhuu danda'u qabdi gaafa gandasii sappoorti gootee miskiina gandasii keessaa qulqulleessitee miskiinummaarraa baafti hara ganda namaa akka shari'atti illee dhaggeeffadhu shari'aanillee waan siyaasee odoo miskiinni ganda kee jiru osoo rakkataan obboleettiin ta'e jiru nama bira sadaqatu abadan hin dandeessu. Sadaqaan ta'e sadaqaa siif hin taatu. Naa qabadhu gaa. Dadda gabaabsi geebsi. Niin geeffadha na geeffadhu harka kana goggodhini. Harka babbalini na geeffadhu. Itti buufeet rafoon gobbu. Ani amma deemuu hin sadaqaan islaamummaa keessatti osoon ollaan kee rakkataan jiru ollaa biraa gargaartu sanna harkaadha malee sadaqaa miti. Thank you. Miskiinni naannawa kee osoo jiru hamanan qabne osoo jiru kabiraan mana jaaruun na harkaadha takkaa beekamtiifi malee takkaa guddatuufi malee waan san fayyaduufi miti. Gadaa restooraansi islaamummaarratti akka islaamatti biyya isaatiif dura godhuun ana biratti akka islaamaa tokkotti riikardii qaba. Namni na harkaaf ganda biraa deema na harkaan bakka biraa xalxal jaamalee ganda fi fayyadee na dhaggeeffadhu. Niin pitää tänne näkevät. Dakiikaa fudhadhaa soitaa. Namni dura amara näkevät dhugaa. Kudhanii miti dhibbanaa saana näkevät. Dhibbanaa soitaa. Siifin kan guyyaa guutuu soitas booda. No. Ibsaa qiyyaas. No näkevät. Dhibbanaa saana näkevät. Laal. Hoggataa rakkoo biyya isaa gargaaruuf rakkoo ganda isaa gargaaruuf
komii takka irraan qabdu. Hayya asmara dhabi. Nama isaa gargaaruu biratti rakkoo takka irraan qabdu. Thank you walii galaa. Dhagee warri bitadhaa. Awwa fitattee Ni bitadhaa dhaggeeffadhu abbaate. Yookaan adda baanee adda adda naasoin. Do fitattee ogu takka. No yookaan adda adda naasoin. Do fitattee kentaa asmaratti. Dhaabbadhu dhugaa jirtuu si gakkannaa dhaabbadhu siin obaasa. Dhugaa jirtuu si obaasaadha fudhadhu. Wayyaa temma mormiif deemta wayyaa taate. Bishaan itti fudhadhu dhugi haddootu. Obboleessa kiyya geeffattee jirtaati obsii tana gaggeenna dhaggeeffadhu amma mormii No hin geeffanne abbaate. Dhaggeeffadhu miskiina gargaaree dhaggeeffadhu gadaan turaasiidhaan miskiina karaa galu gargaaree Duubaayii keessa diiyaasporaa hoggaa jireenya gargaaree sun gargaarsaa miti. Na dhaggeeffadhu. Naate na dhaggeeffadhu. Oy koy. Yaa waan dhaggeeffadhu gaa. Aboo koy kaanii gaa. Haasaweetiin haasawita gaa dhimma keen fudhattu narratti hin fe'attu. Daqiiqaa olii kan daqiiqaa nu qabi. Daqiiqaa olii kan inni amma meeqa jira daqiiqaa takka jira amma saarbaa fi daqiiqaa takka jira dhaggeeffadhu. Daqiiqaa 5 qofa dhaqanne kalas. Daqiiqaa 5 haasawee daqiiqaa furaasa. No lama. Daqiiqaa 5 geesse Daqiiqaa 2 qofa. Daqiiqaa 2. Okay gisee daqiiqaa 3 geesse irraa si bu'a kalas. Ayyee tuf. Okay namni dura na harkaaf hin dalagu na harkaa yoo dalage ganda biraa dalaga gurbaan kun nama biyya isaa sappoorti godhu jira gaafa biyya isaa sappoorti godhee irraa ba'ee gara biyya gaafa guddatee nama isaa bira dabarteef akka namni isaan komannetti akka naannoo isaan komannetti gaafa qabeenyi isaa nama biraa gargaaru ga'e ni gargaara. Fakkeenyaaf yaadataa Junaydii keenyuma kana horadhu abbaa qabeenyaa Harargee keessa dura qabeenya isaatiin mana barumsaa ijaare takka itti aanee Oromiyaa guutuu irratti ijaaruudhaaf karoora qaba. Inshallah addunyaa irratti illee ijaaruuf karoora qaba. Abbaan qabeenyaa yaadataa wanni dinquu diyyaas fudhadhu bara deengaddaa gaafa jiru shawaa keessatti waan inni godhaa ture. Eessatti ijaaree waan mana bashannanaa bootaa bashannanaa shawaa keessatti akkasuma namni dura biyya fi fayyada ganda fi fayyada gosa fi fayyada akka shari'atti illee samboodaan gaafa qabeenyi isaa gaheef kara Oromiyaa sosso'a. Gurbaan kun ammoo hanga qabeenyi isaa gahutti ilmaan arsiidhaaf fayyadu qaba. Maaliif ilmaan arsii booda bahanii isa komatan osoo nuun fayyadin isaan fayyadee jaan hawaasa isaa fayyaduutti Oromoon biraa tokkomattu hin jirtu. Oromoon sammuu qabdu tokkomattu hin jirtu. Biyya isaa fayyadee biyya isaa misoomsee gaafa biyya isaatii irraa qabeenyi dabreef Oromoo dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf mootummoota biyya bulchan fudhadhu. Abiyyi amma fudhadhu. Ilmaaran fudhadhu. Mallasaa Kaduraan Kote fudhadhu. Oromiyaa irraa biyya albuuda qabdu biyya albuudaa guuree Tigraay guuraa ture. Thank you. Mootummaan biyya isaa fayyadee biyya biraatti dabra. Okay, na qabdi. Daqiiqaa lama qabdaati fuuf. Daqiiqaa jaan deemaa na dhaggeeffatu sirriitti. Amma no ati daqiiqaa lama qabdi qofa ati siyaaba. Amma daqiiqaa geellaagiin kaa kalaas ni gaati burisa himuuti qabdu dhaggeeffadhu. Amma daqiiqaa lama qabda sirriitti muraatee mayyee. No dhaggeeffadhu. Haadha shanee kaati naan jettee haati shanee jaartii aarsiiti ilmaan aarsii qabdi. Haadha shanee sanuu jaalatee gargaarre eega duullitti banamee xiqqeeffamee namni hedduun itti bilbilee jeeqee booda kanatti gargaare malee kanatti hin gargaarre. Tokko naa qabadhu osuma isii gargaareewu gargaarsi haadha shaneetiin nu godhe gargaarsa Oromoo jedhamuu hin danda'u. Because haadha shanee jaartii aarsiiti lattuu shawaati abbaa mana isii hidhaa jira isii gargaaru sirri godhe. Isuma san garuu tooppi waan irratti hin gargaarre eegatti girrifamee eega xiqqeeffamee booda deebi'ee dirqii gargaare malee jaalalaan miti tokko naa qabadhu. Gargaaruun isiidhaa gargaarsa Oromoo hin jaamu gargaarsa malee arsii keessaa isii hin baasu. Because ilmaan arsii qabdi waan ta'eef tokko. Lammaffaa kana sitti sarkaa kuffisa. Gandasaa gargaaruu haati gattu gargaarsi gandasaa gargaaran kakka yaadataa kakka dinquu haati maa jirtu obboleessi kiyya in public sooshaa in tahat kun waan dachii irratti hawaasa miskiina waan fayyadu godhanidha malee maqaa barbaadaa fi fooloo na godhaadhaaf diyaaspoorota waggaa 20 waggaa 30 biyya baqaa Masirii fi Duubaay keessa jiruuf maallaqni baasan haraama kun rabbi birattis nama birattis fudhataman qabu kun gargaarsa uummata gandasaa waan gannu qabu. Asirran naa qabu gadaan taraan simmee isaa dhiiraa miskiina tokko Itoophiyaa keessaa qabee gargaaru yoo dhiirate. Mee mana barumsaa tokko haa ijaaru mee masgiida takka haa ijaaru isa dhiira Duubaayii keessaa diyaasporaa waggaa 20 ijaaruun kun fudhataman qabu. Qabxii lammaffaa ammallee mirga isaati ati naan jettee eeyyen mirga isaati qabeenya isaati yes mirgatti qaba eeyyen dirqiisuu dandeenya hin dandeenyu garuu nuti maal godhuu qabna waan takka godhuu qabna. Eega qabeenya isaa aangootti qabaate anis foloorsii kiyya aangootti qaba. Anis bakka inni irraa bitu aangootti qaba. Oromoon kutaa 10 takka qoraan taatee maqaa asiliitiin maqaa arsiitiin isa kana guddisuun fafa Oromoon kutaa 10 takka fooloo keessan qabuu dandeessan irraa bituu dhabuu dandeessan hanga inni qabeenya isaa akka qabeenya Oromootti ilaalee gaddeebisee dhalattoota Oromoo hundaaf qoodee Oromoo hunda sappoorti godhutti. Ijaarrisaan na dhaggeeffattee miti daqiiqa tokko fannaa fi amma. Gadaan taraansiini. Daqiiqa ja'a. Lamaan dhumate. Wallahi sadii seeqanne sumaa daa'imman sadii seeqanne. Asadii seeqanne sumaatti seeqanne rakkoon qabu. Hundaafu. Kanaafi gadaan taraansiidhaa qabeenya isaatti mirga qaba Ameerikaan qabu hin jenne mirga qaba. Mirga qaba eeyyan anoo mirgaan qabu mirgaan qaba ammaalitti mirga qaba nama na jaalatu kana kabaju kana mummaa kiyya naa eegu kana mummaa narraa mulqine kan qabeenyaan hin tuulle kana argaadhaaf pooloodhaaf akka hoolaatti asirratti miliyoona 2 miliyoona 3 dhangalaasu kana dhiisee
abbaa qabeenyaa Oromoo gita kallaa lubira dhaqee fooloo godhuun isarraa bitachuun anis mirga kiyya. Gadaan turaasiidhaa dhiifamni inni kalee galgala gaafate dhiifamaa miti gabbahee Oromoo Saawudiitis ta'e Oromoo idil addunyaa dhiifama gaafachuu qaba. Tokkoffaa abbaan gadaa turaasiidhaa kasaaree jira, kufee jira. Fooloo isaan guddatu naaman, qabeenyi isaan bitamu naaman, maqaan isaa hin gabbifamu naaman. Maaliif wallaalummaa inni qabuuf? Maaliif wallaalummaa warroonni isaa wajjin deeman qabani? Goolii fi galchi baay'ee. Bas. خلاص. خلاص. Ayes. Tumarat. Maal? Daqiiqaa hanga daqiiqaa lama deemtu. Mas dhaggeeffadhu gaafii yoo sonaan deebisin gaafii biraa fixattee keetuma fixattee biraa buutee namni akka shari'atti dura akka islaamattu qabeenya naannawa fi fayyadee nama fayyadaan siin jedhee odoo sannaan deebisin irraa buutee tokkoffaa masgiida nama masgiida amma sa'aatii ammaa kanatti ijaaraa jiru na dhaggeeffadhu nama sa'aa ammaa kanatti masgiida ijaaraa jiru na dhaggeeffadhu sa'aatii ammaa kana nama masgiida ijaaraa jiru yoo barbaadde komantii naa godhaa jedhin lammaffaa nama masgiida miliyoona takka kan barbaannaan feesbuuk isaa jala deemtee ilaaluu dandeessa ragaa jira nama miliyoona takka masgiidaaf kan masgiida fayyadaa jira miskiinni garuu inni nuu ammoo ol ba'ee arsii keessaan namaan rakkatee dhufe jedhanii fakkeenyaaf akka harargee kanatti amma deengata cinaassan kanarratti yoo barbaachisa taate akka cinaassan kanatti deengata sagalee taa ture nama keenyaaf. Baan kanneen isaa kan qabeenya qabu kanutti maateen garre dhaggeeffadhu na dhagee. Ijoollee deengata keenya kan qabeenya qabu kan gargaarsa keenya cinaassan irratti hirmaatan agarre garuu kasaanii kan hirmaate agarre maallaqa 400 kanan ijatee duratti. Eenyu? Akkatti ilaalaa 400 arjooman dhaggeeffadhu. Eenyu? Lammaffaadha. Ijoolleen arsii deengata 400 kan inni cinaassan. Waa'ee arsiitiif kana maaltu wal qabsiisee yeroo dhimma gandaa isaan jirru bar. Fakkeenyaaf haasawaan si haasaa jira bar. Haasawaan si haasaa jira dhaggeeffadhu. Faaruu arsii barbaadu jirti daati. Faaruu arsii barbaadu jirtaati. Dhaggeeffadhu haasawaan fakkeenyaaf si haasaa jira. Gargaarsa gullee arsii goote kana maaltu walii qaba? Adda fagoodha. Laal komantii dhiisi na dhaggeeffadhu waa'ee komantii dhiisi. Tumaa itti seenee barana. Komantii dhiisi. Laal na dhaggeeffadhu. Laal akka sabatti akka gandatti dura ganda isaa haa gargaaruu jettee laalati. Ganda isaa haa gargaaruu. Gargaarsa gandaa miskiina biyyaatiin baay'ee diyaaspoora Duubaay gaafa duuba deebi'ee. Aboo deebate muutii godhee haasa'u. Feetu muutu na godhi feetu bayi haasaa kiyyan jallisin. Ani miskiina hin baanu kabiyyaati malee kabiyya keessa. Haasa'u miskiina xeera gibataan jiraameen. Natti nagaran qotirree achumatti haasa'e malee. Haasa'e. Haasa'e garuu kiyyittiin dhufin. Haasawaa kee jalaan haasawaa deebisaa deema haa. Deebisaa si bakka tuuti deebisaa deema. Si gaafachaan jiru deebisi hin qabu yaada kan najaa irraa gadee kanadhu. Hayi gurbaan maal ta'e? Okay na dhaggeeffadhu. Daqiiqaa kiyya hamma dhufe kun ammarraa akka jedhaa tokkoffarratti masgiida biyya isaa ijaaraa jira. Masgiida Oromiyaa keessa ijaaraa jira. Na dhaggeeffadhu waa. Oromiyaa keessa masgiida ijaaraa jira. Saba isaa gargaaraa jira. Nama isaa gargaaraa jira. Qabeenyi isaa haa ammaan tana sa'a kanatti lafaa kee ganaa waa hedduu fayyaduu ta'a qabeenyi isaa. Feemasoota ati jettu yeroo takkatti chaalenjiin namaan dhufu. Yeroo kudhanitti chaalenjiin namaan dhufu. Yeroo takka nama baatii 2 3 4 keessa nama tokko yoo kannite amatatti yeroo 2 namaa kannuu dandeessa. Amata kaanis yeroo kana 2 namaa kannuu dandeessa. Kana ammoo abbaa qabeenyaa nuti hin hoggannu nuti hin ajajnu ifiif ajaja waan isa fakkaate godha waan isa tolte godha. Namni abbaa qabeenyaa gaafa gabbee qabeenya biyya isaa takka ganda isaatiin gadi hin dhufu. Mataa isaatiin bidantee konfidensii isaatiin hawaasa guutuutiin gurguradhaa addunyaa kanarratti gurguradhaa jee dhufa malee saba tokko qofatti gurguradhaa takka ganda tokko qofatti gurguradhaa. Jaalisa daqiiqaa gubballaan. Digalee noo hin dhumne ganaadha dhaggeeffadhu. Sa'aatii kiyyaa wallahi jaarraa laaftee sagal malee jira sagal. Dhaggeeffadhu. Okay daga jabbar sadii bar daga sadii galtee bar noon bayi. Noo haree moo haasawaa turte sedhaati. Wallahi sadii laaftee sagal gurguree jira. Yoo feete di dabalu dura kon qabu garuu daqiiqa sagal kee jira. Haasawaa turte waan jira kiyyirraa haasaa turte sedhaati daqiiqa kiyyirratti. Si na dubbisee bar ati na gaafate bar atuma na dubbisee bar. Okay gaafina si gaafate bar turtee naa deebisuu qabdaa bar. Haasawaa carraa kee daqiiqa fudhattu dha. Awween gaafii deebii irraa ibsaa kiyya yaada irraa malee suma godhee miti daqiiqaan kee dhumee jira dabalachuu barbaadan dabaladhu. Halas muutu nurraa qabadhu gaa. Daqiiqaan kee dhumee jira daqiiqa takka qofa asirraa fudhadhu hanga kudha takkaa deemu itti of wanni an dubbadhe takkaa hungoo. Tuhan. Gurbaan fayyaa. Tuhan wasalam. Abbaa qabee gadaan dhaggeeffadhu. Walumaa galatti ayyaada xumuraa anis siin gadaan badii takka hin qabu. Rakkoo takka hin qabu. Rakkoo qabu anaa fi siiqa isa gabbee ganamaa galgala maqaa xureessu kan ganamaa galgala qeequ
Gurbaan qulqulluu nama nagaan dalagataa jiru nama hojii isaa hojjetataa jiru abbaa fedhe chaalenjii kannee abbaa fedhe dhiisuu mirga qaba. Kana anaafate hojii jettiin kenninu anaafate qabeenya isaan ajajnu anaafate qabeenya isaa akkana godhin jennu. Yoo rakkanne itti dhahinee rakkoo nu baasa jechuun fedhu nu baasaa fedhu nu dhiisa. Akkuma kalee fakkeenya gabbaanee akkana rakkoo akkanaa dhufe akkana nu bira dhaabbadha jechaa turre gaafannee yoo irraa dhabne biraa deemu yoo irraa harkanne galatoomi jechuuni. Kanu. Thank you. Hayyee hadumaanis riqqaan kan kee meeqallee fudhattee galatoome amma kana goonu ani sirraa hin gabaabsa. Gadaan turaansiidhaa akkuma ibsaan kaasee qabeenya kasaati eeyyen mirgatti qaba saa.